kadhata godhatameef yeroo dabarsineef dhugaadha baay'ee guddaa galateeffannee hin jenna. Ammas kallattiidhaan qorannaa keenya seenneet hin jenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 boqonnaa 12 irraallee kan hin booda kaleessa yeroo gaaffii deebii ture. Kaleessas yeroo bareedaa dabarsineet hin jenne. Har'a boqonnaa 13ffaasaa jalqabneet hin jenne jechuudha. Mee kallattiiwwan maqaa Waaqaan jalqaba. Ayyaana Faasikaa dura Yesuus biyya lafaa kana keessaa gara Abbaatti dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e hin beeke. Inni biyya lafaa kana keessatti kan isaa warra ta'an akkuma jaallate amma dhumaatti jaalala guutuu isaan agarsiise jedha. Jaalala guutuu isaan agarsiise jedha. Gara amma xumura tajaajila isaa biyya lafaa kanatti xumuree leenjii isaan leenjisu xumuree amma immoo garamitti deemuuf gara Abbaatti dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e beeke jedha. Kanaaf amma yeroo xumuraa keessa jira jechuudha. Kana booda amma wanti ilaallu sadii kana booda wanti ilaallu naannoo dhuma tajaajila isaa kan biyya lafaa irratti maal akka ta'aa turanidha kan ilaallee jennu jechuudha. Kanaaf jaalala isaan jaalatee tokkoffaa eenyummaa ofii salphisee lafa kanarratti dhufee jireenya jiraachuu malu jiraata. Amma jaalala kanaan hamma dhumaatti kan ifa agarsiise jedha. Hamma du'aatti jaalalli maalirra caala jedhama Macaafa Qulqulluun? Jaalalli du'arra caala jedha. Jaalalli du'arra caala jedha. Kanaaf amma dhumaatti amma fannootti deemuu isaatti agarsiisa jechuudha. Lakkoofsa 2 irratti Yesuus irbaatatti seexanni akka Yihuudaan ilmi Simi'oon namni biyya Keeriyoot Yesuus dabarsee kennuuf yaada isaa irra kaa'ate jedha. Seexanni yaada isaa irra kaa'ate Yihuudaa irra kaa'ate jedha. Yihuudaa irra kaa'ate jedha. Yeroo irbaataatti seexanni akka Yihuudaan ilmi Simoon nama biyya Keeriyoot Yesuus dabarsee kennuuf yaada isaa irra kaa'ate. Yaada ofii Yihuudaa irra kaa'ate seexanni. Ammallee xiyyeeffannaa addaa dhimma kanarratti akka nu barbaada. Seexanni yaada ofii nurra kaa'ata. Namoota hundumaarra gaafa kaa'atu nama hafuurri isaa Kiristoosiin morme keessa seena jechuudha. Namoota Kiristoos waame hundumaa irratti seexanni yaada ofii maal godha? Irra kaa'ata. Garuu nama isa affeere keessa maal godha? In seena. Yihuudaa irra yaada ofii maal godha jedha? Kaa'ate jedha. Seexanumatu kaa'ate. Kanaaf yaada Yihuudaatitu yaada seexanaa wajjin walii garuu maal godha jechuudha? Jalqabe jechuudha. Yaada isaa affeeruu jalqabe jechuudha. Xiyyeeffannaa ofii yaada ofii isarra kaa'ate. Yoo ka seexanaa irra hin kaanne yaada ofii kanurra kaa'atu eenyudha? Kiristoosidha jechuudha. Sadii irratti Yesuus immoo Waaqayyo Abbaan waan hundumaa harka isaatti akka kenne inni ofii isaatii Waaqayyoon biraa akka dhufe gara Waaqayyoo akka dhaqu beeke jedha. Hin yaadattu yoo ta'e kanaan dura ani waa'ee kootiif yoo dhugaa ba'e dhugaa ba'ummaan koo sirriidha. Eessa akka dhufe hin beeka, eessa akka dhaqus beeka jedhaa ture. Isin garuu eessa akka dhufe hin beektanii, eessas akka dhaqu hin beektanii jedhanii ture. Kanaaf maal jedhaa ture? Waaqayyo biraa dhufe gara isaas nan dhaqaa. Yesuus immoo Waaqayyo Abbaan waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Inni ofii isaatii Waaqayyo biraa akka dhufe, Waaqayyo Abbaa biraa akka dhufe, gara Waaqayyoos akka dhaqu, gara Abbaas akka dhaqu gubbaarraa Waaqayyo Abbaa jedhee waan jalqabeef jechuu barbaadeeti hin beeke jedha. Kanaafis irbaata irraa ka'ee wayyaa isaa ofirraa fuudhee ka'ee erbee tokkos fuudhee mudhiitti suuqqatee uwwee miilatti bishaan buusee miila bartootaa dhiqee erbicha mudhiitti suuqqatee sanaanis qoorsutti ka'e jedha. Dhuma tajaajila lafaatti dhumti keenya kan ittiin dhumatu gaduuf deebisuudhaan xumuramuu qaba jechuudha. Gaduuf deebisuudhaan. Guddummaan hafuura keenyaa kan inni mirkanaa'u gaduuf deebisaa gaafa deemnedha. Eenyummaan keenya miirri namummaa keenyaa du'aa gaafa deemedha jechuudha. Kun guddummaa hafuuraa mul'isa. Asirratti Kiristoos shaakala duuka buutota leenjisu hundumaa shaakalsiisee inni dhumaa immoo gaafa inni isaanitti adda ba'uuf jedhe gad jedhee miila isaanii dhiqe. Gad jedhee maal godhe? Miila isaanii dhiqe. Yeroo baay'ee miila kan dhiqu nama yookaan hojjetaa waan akkasitti fudhata namni. Argitanii? Gad jedhee miila isaanii maal godhe dhiqe? Kun maal mul'isa? Simoon Pheexroos biras geenyaan Pheexroos gooftaa situ miila koo dhiqaa ittiin jedhe. Kana jechuun yoo miila koo dhiqxe ati naa gadii jechuudha. Akkasii miti?
Yoo miila koo dhiqxe ati naa gartaata ati immoo anaa ol waan ta'eef miila koo dhiquun qabdudha. Yesuus immoo waan ani hojjechaa jiru ati hin beektu gara booddeetti garuu ni hubattaa jedhee deebise. Yeroo baay'ee waan Kiristoos yeroo san godhaa duukootonni maal hin godhan ture hin hubatan. Akkasumaan cadhisanii miirumaan wajjin deeman ergaa kaayyoo isaan hubatan turan. Kanarratti amma siif hin galu kun jedheen yaada kanatti deebi'a xumarratti waan Kiristoos jedhe wayii akka laallu waan barbaadeetiin deemaara. Phexros yoomiyyuu kaanaan miila koo hin dhiqxu jedheen. Kanarratti Yesuus ani yoo siin dhiqu dhabaadhe ana biraa qooda hin qabdu jedhee deebise. Simoon Phexros yemmus yoos miila koo duwwaa otoo hin ta'in harka mataas na dhiqi ittiin jedhe. Yesuus immoo kanaan dura kan dhiqate miila isaa duwwaa dhiqachuu malee lammaffaa isaaf hin barbaachisu. Inni guutummaatti qullaa'aadha. Isin qullaa'oodha garuu hunda keessan miti jedheen. Okay. Gastiqee lakkoofsa 13 irra yaadne nama barbaaduudhaaf deemaa jiru eenyuman dubbisa. Innoo dabarsee isa kennuuf kan ture eenyu akka ta'e waan beekeef hundumti keessan qullaa'oo miti jedheen. Yesuus miila isaanii dhiqee wayyaa isaa fudhatee iddoo isaatti erga deebi'ee booddee wannan isiniin godheef hubattuure barsiisaan gooftaas jettanii ana waamtu isin akkuma jettan aniyyuu jettan iyyuu ani isaa jedheen an gooftaa akkuma isin jettan jedheen. Okay. Gooftaa ta'ee utuu jiru gad jedhee maal godhe miila isaanii dhiqe. Akkuma godhe kana isinis maal gochuu qabdan jedha gastiqee akkasuma waliif gochuu qabdanii gaduuf deebisuu qabdanii. Yeroo inni Yerusaalemiin deemu mootummaa Waaqayyoo keessatti eenyutu irra caala jennaan namni irra caalaa ta'uu kan barbaadu jiraate maal haa godhu jedha gaduuf haa deebisu jedha. Kanaaf miila walii dhiquun kenna jaalala isa dhumaa tokkummaa isa dhumaa mirkaneessa jechuudha. Har'as akka yaadannootti waldaa keessatti miila irbaanni gooftaa kan inni godhamu irbaanni maalidhaa gaduuf deebi'iinsa isa dhumaa miila walii dhiquu eenyummaan koo gadaadeef ati ol jedhi jedhu an gad jedhaa ati maal ta'e ol jedhi akka eenyu fayyadame akka Yohaannis Cuuphaan jedhe an gad jedhaa ati maal ta'e jedheen ati ol jedhi. Formulaa kiristaanummaa keessatti guddinni duuka buutota leenjii isa dhumaa. Isaan leenjisee gara tajaajilaatti isaan erguudhaaf eenyummaan isaanii du'uu qabu. Anummaan du'ee gad deebi'anii anatu gaddi ati ammoo ol jedhii yaadni jedhu ta'uu qaba. Yoo kana hin taane tajaajilli nuti ofittummaadhaan tajaajilu lubbuun qabu lubbuu miidha waan ta'eef. Leenjiin inni dhumaa turtii isa dhumaa keessatti kan duuka buutotaan Kiristoos jedhe gad deebiinna. Hin yaadatti yoo ta'e boqonnaa 6 keessatti namni foon koo nyaanne namni dhiiga koo dhunne ana wajjin maal ta'uu hin danda'u jedheen. Ana wajjin deemuu hin danda'u. Jireenya bara baraas argachuu hin danda'u. Kan koo ta'uu hin danda'u jedheen. Amma immoo Phexros maal jedheen? Ani yoo miila keessin dhedhe ana wajjin maal hin taatu jedheen. Qooda qabaachuu hin dandeettu jedheen. Hubadhaa. Miilli yeroo baay'ee lafa xuraa'aa wajjin kan wal quunnamsiisu miti. Lafarra kan deemnuun dhoqqee keessa miila keenyaan ni kan lafarra deemu. Miilli keenya gaafa dhiqame cubbuu wajjin lafa wajjin maal hin qabnu jechuudha. Tuqaatiin walitti nu dhufnu qulqullummaa ta'a jechuudha. Kanaaf waan walitti dhufeenya nu lafa wajjin hin qabnu Kiristoos maal godhe jechuudha dhiqe jechuudha. Iddoo biraa miti. Iddoo biraa dura maal isin godheera jedha. Isin qulqulleesseera. Namni iddoon biraa qulqullaa'ee maal hin ta'u? Deebee dhiqachuun isaaf hin ta'u. Garuu yeroo hundumaa kan xuraa'u maalidha jedheen? Luka jedheen. Yeroo hundumaa kan xuraa'u luka. Kanaaf luka ittiin dhiquun lakkoofsa 10 irratti jechuudha. Yesuus deebisee kanaan dura kan dhiqate miila isaa duwwaatu dhiqachuu malee lammaffaa isaaf hin barbaachisu. Inni guutummaatti qullaa'aadha. Isin qullaa'oodha garuu hunduma keessan miti jedheen. Ela duuka buutotaan illee kan inni jedheeni miilli keessa yeroo hundumaa maal wajjin quunnamtii qabaadha lafa wajjin. Hidhannaan keenya kan lafa wajjin qabnu yeroo hundumaa dhiiga Kiristoosiin maal ta'uu qaba? Miicamuu qaba. Dhiqamuu qaba. Garuu hunduma keessanii miti qulqulluuni. Warrumaan waa madde kana keessaa hunduma miti jedheen. Kanaafadha mana keessa ta'uun isa wajjin yeroo fudhachuun kiristaanummaan keenya qajeelummaa keenyaaf qulqullummaa keenyaaf maal ta'uu hin danda'u jechuudha. Ragaa ta'uu hin danda'u. Ragaa ta'uu hin danda'u. Kutaan nuti biyya lafaa wajjin amala keenyaa haa ta'u, yaada keenyaa haa ta'u, gochaa keenyaa haa ta'u,
kan lafa wajjin walitti dhufidu yeroo hundumaa ta'uu qaba. Dhiqachuu qaba. Qulqullaa'uu qaba. Inni kunis kan Kiristoosii ta'uun keenya yoo mirkanaa'e kana guyyaa guyyaatti Kiristoos kan inni nu miicu. Garuu isin keessaayyuu maal jedha? Hundi keessan qulqullaa'oo miti. Inni dabarsee na kennu keessa jira jedhee waa'ee isa Yihuudaa dubbate. Kudha lamarratti waan isinii godhe hin hubattuure jedhee. Barsiisaa gooftaas jettanii ana waamtu isin akkuma jettan aniyyuu isa jedha. Waldaa biraa keessatti yeroo baay'ee waldaan amantii waa'ee Kiristoos fayyisaa akka ta'e fudhannee maal jedhanii gaafatu? Mee angooftaadha kan inni jedhu iddoo akkasii maal nu godhaa jedhan? Nutti fidaa jedhan. Asitti ammoo kiliirillee maal jedhaa? Isin gooftaan jettu anillee akkasuma jedhan. An barsiisaan keessanii fi gooftaan keessan barsiisaan keessanii fi gooftaan keessan erga miila isiniif dhiqee isin immoo miila walii keessanii dhiquun isiniif ta'a jedha. An barsiisaan keessanii fi gooftaan keessan erga miila isiniif dhiqee isin immoo walii keessaniif miila maal gochuu qabdanii dhiquu qabdan. Yeroo baay'ee keessummaan mana yoo dhufe naannoo keenyatti nama keessummaa gurguddaaf maal godhu luka dhiqu. Kana jechuun kabaja isaaf qaban, iddoo isaaf qaban maal gochuudha? Mul'isuudha. Nus walii keenyaaf miila dhiquu jechuun maal jechuudha? Kabaja waliif qabnu, jaalala waliif qabnu maal gochuudha? Agarsiisuudha jechuudha. An gooftaa keessan ta'e barsiisaa keessan ta'e yoo kana godhe isinis kana caalaa maal gochuu qabdanii? Walii keessaniif dhiquu qabdanii. Kana qofaa miti. Ergaa Yohaannis 3:6 maal jedha? Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkas jedhaayu. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kenne. Nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e maal gooneera jedha. Hubanneera jedha. Egaa nus immoo lubbuu keenya obboloota keenyaaf kennuun nuuf ta'a jedha. Kana jechuun eenyummaa keenya ulfina keenya dabarsinee walii kennu. An gad jedhaa ati maal ta'e ol jedhe. Lafa kanarratti rakkinni guddaan dhibeen lafa kana anumma. Diinni cubbuu diinni qulqullummaa yookaan faallaan qajeellummaa faallaan qulqullummaa anummaa cubbuu qofa osoo hin taane anumma. Faallaan qajeellummaa faallaan qulqullummaa anumma. Anummaan keenya gaafa du'e cubbuun maal ta'u hin jiru. Anummaa jechi jedhu siini. Siini inni jedhu kun cubbuu inni jedhu Ingiliffaan S-I-N. Yoo I inni jedhu cubbuun jidduu hin jiraanne cubbuu wanti jedhu maal hin jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf anummaan handhuura cubbuuti. Faallaan qulqullummaa anummaa akka ta'eetiin jedhe argineetiin jenna jechuudha. Kanaaf anummaan keenya eenyummaan keenya yoo nu keessatti du'e anummaan selfishness yoo nu keessatti du'eetiin jedhe dhugaadhaan Kiristoos jiran. Kanaaf kan ajjeesaa jedheen tajaajila deemuu keessan dura. Miila keessan maal godhaa? Waliif dhiqaa, tokko ta'a, wal jaaladhaa. An barsiisaa keessan ta'ee akkana godhe isinillee kana caala gochuun isiniif ta'a. An akkuma isiniif godhe isin immoo akka gootaniif fakkeenya isiniif ta'eera. Dhuguma dhugaan isinitti hima. Hojjetaa isa hojjechiifatu irra hin caalu. Inni ergames isa erga irra hin caalu. Isa kana dhumarratti lakkoofsa 20 irratti deebinee ilaalla. Isa 16 kana dhuguma dhugaan isinitti hima. Hojjetaan isa hojjechiifatu irra maal hin godhu? Hin caalu. Inni ergames isa erga irra hin caalu. Kanaaf isin anaaf hojjettoota kootiin anatu isin ergee akkuma ani isiniif kana godhe isinillee maal naa gochuu qabdanidha. Walii keessaniif wama akkanaa kana raawwachuu qabdanidha. Kana erga beektanii akkuma kanatti yoo hojjettan kana ayyaanumtanidha. Erga beektanii Macaafni qulqulluu keessatti wangeelli inni guddaan nuti jiraachuu qabnu obboloota koo waan beenne jiraachuu, waan nuuf gale jiraachuu. Maal beekta macaafa qulqulluu keessatti? Maaltu barraa'eera? Akkas jedhanii ture duuka buutonni namoonni baay'ee Fariisonni yeroo gaafii isa gaafatan akkamitti dubbifte? Seera keessan keessatti maal dubbifte? Maal jedha seerri? Wanti barraa'e maal jedha jedhanii. Kanaaf erga kana beektanii jedha. Akkuma isaaf godhe kanaaf 17 irratti kana erga beektanii akkuma kanatti yoo hojjettan kana ayyaanamtanidha. Waan beektan, waan barraa'e, waan argitan yoo jiraattan kana ayyaanamtanidha. Wanti yeroo baay'ee beennu wanti jiraannu garagara jechuudha. Kiristoos kan inni jedhaaru waan beektan jiraadhaa, waan dubbiftan jiraadhaa, waan dhageettan jiraadhaadha kan jedhaaru. Akkasii yoo jiraattan maal gootan jedha? Kana ayyaanamtanidha. Ani waa'ee hunduma keessanii hin dubbadhu. Warra an fuudhe immoo beeka. Inni macaafichi namichi buddeena koo nyaate
na dhiitee jedhu garuu raawwata jedheen. Isa kana faarsaa keessatti jedha jecha kana. Jechi kun kan fudhatame faarsaa boqonnaa 41 lakkoofsa 9 irraa fudhatame. Akkas jedha. Nama garaa kootii inni ani amanadhe inni buddeena koo nyaatellee ana dhiituuf miila ol fudhate. Inni jedhu raawwata jedha. Kanaaf Yihuudaan inni na wajjin nyaate deebi'ee maal na godha jedhaara. Deebi'ee wajjin jirra miti. Deebi'ee na dhiite miila natti fudhate. Deebi'ee Kiristoosiin irratti akka inni ejjannaa fudhate wajjin nyaate kana dubbatee sin jedha jechuudha. Yommus inni ta'u 19 irratti yommuu inni ta'u ani isa ta'uu koo akka amantaniif utuu inni hin ta'iniin duraan dursee amma isinitti nan himaa jedhe. Dhimma kana 16 keessatti deebinee ilaalla. Yeroo baay'ee Kiristoos waan ta'uuf jiru dursee maal godha? Hima. Dursee hima. Erga wanti ta'e ila kunootiin jiru. Dursee hima. Gaafa wantichi ta'u akka isin amantaniif dursee waan kana maal godhe jedha? Isinitti himee. Durseen isinitti himee. Macaafni qulqulluun kitaaba walitti maal jedha? Waan ta'uuf jiru ijoollee isaatti uumamee Waaqayyo dhossaatti waan tokkollee maal hin godhe jedha? Hin raawwatu jedha. Waan ta'uuf jiru hunduma, iccita jiru hunduma ijoollee isaatti maal godha? Hin ibsa jechuudha. Otoon ibsin waan tokkos akka inni raawwanne argineet hin jenna jechuudha. 20 irraa dhuguma dhugaan isinitti hima. Namni isaan erge simatu ana simachuu isaati. Namni ana simatu isaan erge simachuu isaati jedhee isaanitti dhufu. Kana jechuun abbaan na ergee ani immoo isin ergee. Namni isin simatu ana simata. Namni ana simatu abbaa koo simata. Akkasii miti. 20 irra kan inni dubbata. Dhuguma dhugaan isinitti hima. Namni isaan erge simatu ana simachuu isaati. Namni ana simatu ammoo isaan erge simachuu isaati jedhee isaanitti jechuudha. Kanaaf akkuma lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 20tti kanaan dura dubbisaa turre Waaqayyo karaa Kiristoos godhee addunyaa maal godhe jedhe ofitti araarsee addunyaa ofitti araarsee nus hojii araarsuu kana maal godheetiin jedhe nutti kenneetiin jedhe jechuudha. Karaa afaan Kiristoos taanee namoota maal godhaa jenneen ofitti gara Kiristoositti deebi'aa jennee namoota waamnaa jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedhee namni as qofatti miti Maatewos boqonnaa 10:40 irratti illee akkana Yesuus namni isin simatu ana simachuu isaati. Namni ana simatu ammoo isaan erge simachuu isaati jedhe. Kanaaf duuka buutotaan yeroo 16 irratti dhuguma dhugaan isinitti hima hojjetaan isa hojjechiifatu irra hin caalu inni erges isa ergameerra maal inni ergames isa ergateerra hin caalu yeroo jedhu Kiristoos kana waa'ee ofii isaati akkasumas immoo waa'ee duuka buutotaa maal godhaa dubbataara jechuudha. Kanaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti maal jedhaa? Haati manaa abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos mataa abbaa manaati. Waaqayyo immoo mataa eenyuti jedhaa? Mataa Kiristoosiiti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti. Kanaaf Kiristoos maal jedhee? Inni ergame isa ergerra hin caalu jedhee yeroo inni abbaa isaatiif ulfina kennu argineet hin jenne jechuudha. Akkasumas immoo nullee bifuma kanaan Kiristoosiif iddoo kennuu akka qabnu akka isaaf bu'amu akka qabnu nu dubbateet hin jedhu. 21 irraa Yesuus erga kana dubbatee booddee hafuura isaatti dhiphate. Dhuguma dhugaan isinitti hima. Tokko isin keessaa dabarsee ana kennuuf jedha isaan jedhu. Kanaaf seexanni Yihuudaa irraa yaada fi maal godheera? Buufateera. Yihuudaan Kiristoosii wajjin jira. Hafuurri lama wal mormu waliin jiraachuu hin danda'a? Hin danda'u. Inni kan Kiristoosiif inni kan Yihuudaa maal gochuu jalqabe jechuudha. Wal mormuu jalqabe. Ammas isin keessa tokko dabarsee maal godha jedheen? Na kenna jedheen. Bartoonni garuu waa'ee eenyutiif akka inni dubbate walii wallaalan. Ija keessa wal ilaalan. Bartoota isaa keessaa inni Yesuus jaallate tokko Yohaannis jechuudha. Baay'ee Yesuusitti maxxaneen ta'a ture. Kanaaf Simoon Phexrosiin waa'ee eenyutiif akka Yesuus dubbate haa gaafatuuf nyaaraan bartichatti agarsiisa. Bartuun sunis Phexros jechuudha gara Yesuusitti siqee yaa gooftaa eenyu inni jedhee gaafate. Yesuus immoo inni an buddeena afaan kaa'ataa tokko cuuphee kennuuf jedhe deebisee si'uma kana buddeena afaan kaa'ata tokko cuuphee Yihuudaa ilma Simoon nama biyya Keeriyooti kenna. Yeroo hundumaa Kiristoos otoo waan godhiniin dura hima.
Yeroo inni waa godhe namoonni maal akka godhaniif akka hubataniif. Eenyudha inni jennaan namaan fuudhee nyaata kan afaan kaa'udha jedheen. Achi immoo fuudhee maal godhe? Nyaata fuudhee afaan isaa kaa'e. Afaan kaa'e. Namoonni jecha kana hubatan yeroo Kiristoos afaan kaa'u waan kana maal godhu jechuudha. Adda baasanii hubatu jechuudha. Yoo jecha Kiristoos jalqaba jedheen dhageenye waan inni godhe maal gochuu hin danda'an? Hubachuu hin danda'an. Hin danda'anii. Kanaaf namni Yesuusitti siqeeru tokko Yohaannis jechuudha. Namoota inni baay'ee jaallatu keessa tokko Yohaannis Phexrosin gaafadhu jedheeni erga Phexros gaafatee booda kana jedheeni mallattoo wayii kennee siqee raawwate jechuudha. Amma foormulaa Kiristoosii kan ajaa'iba tokkotu jira. Ilaalaa yeroo hundumaa dursee waa dubbata. Gaafa wantichi namoonni maal akka godhaniif akka hubataniif namni dhageeffatee nu hubata jechuudha. Kana booda afaan kaa'ee jedha. Yihuudaan akkuma buddeenicha afaan kaa'ateen seexanni itti gale. Eenyutu itti gale asitti? Yihuudaa keessa seexanatu itti gale jedha miti? Gubbaarratti yaada isaarra kaa'ate jedha. Kanaaf Yihuudaa keessa kan jiru seexanuma mataa isaati moo waan qaama biraati? Seexanuma. Karaa maalii keessa isaa seenee? Karaa fedhii isaatiin karaa hafuura isaa yaada isaarra kaa'ate jechuudha. Kun jechuun wal fakkaatudha. Kiristoos nu keessa jira jechuun maal jedhu Qolaasiyaan 1:27 irratti Kiristoos isin keessa jira waan jedhu qorataa turre miti? Kiristoos nu keessa jira jechuun akkasuma akkuma amma hafuura lamatu jira jenneerra. Kun hafuura seexanaati, kun hafuura dhugaati. Kiristoos nu keessa seene jechuun hafuura isaatu hafuura keenya wajjin walii gale jechuudha. Yaada isaatu yaada keenya wajjin walii gale jechuudha. Akkasuma seexanni Kiristoos Yihuudaa keessa seene yookaan seexanni nama keessa seene jechuun gubbaarratti maal jennee ture? Yaada isaarra kaa'ate jenneerra miti? Yaada seexanaatiif yaada Yihuudaatu maal godhe jechuudha? Walii gale jechuudha bakka. Walii galtee raawwatan jechuudha. Kanaaf Yihuudaa keessa seexanatu seene. Yaada Yihuudaa eenyutu to'ate jechuudha? Seexanatu to'ate jechuudha. Seexanatu mo'ate, seexanatu to'ate jechuudha. Kiristoos nu keessa jira jechuunis kanuma. Hafuura isaatiin yaadni isaa yaada keenya to'achuu jechuudha. Jechuun wal fakkaatutu faallama baay'ee taargetiin seexanaa Waaqayyo abbaa oduu hin taane eenyudha? Kiristoosidha. Akkamitti akka Kiristoosii hin taanedha miti gaaffiin isaanii guddaan. Kitaabni hafuuraas kan inni jedhu kanumaa morkeen inni godhes isuma kana jedha jechuudha. Kanaaf waan gochuuf jettu dafii godhi jedheen. Gaafa inni seexanni isatti galee yemmus Yesuus amma isa dhumaa erga baree ka'een booda waan gochuuf jettu dafii maal godhi jedheen? Dafii godhi jedheen. Warri maadditti ta'an sana keessa maaliif Yesuus akka ittiin jedhe homtuu nu hubanne ture jedha. Waan godhuuf jettu dafii godhi gaafa inni jedhuuni hin hubanne. Garuu jalqaba itti meera. Isin keessaa tokko seexana jedheeraan tokko ani waamanne jedheeraan eenyu inni jennaan nama nyaata koo maal godhuun fuudhee afaan kaa'u jedheeraan. Gaafa inni asitti waan guutu dafii godhu jedhuun waan biraatti hubatan. Waan gassiqeendoo maal jedhaa kana Yihuudaan korojoo horii waan baateef Yesuus waan ayyaanaaf nu barbaachisu biti ittiin jedhe yookiis immoo akka inni hiyyeessotaaf waa kennuuf itti hime se'an. Yihuudaan buddeena afaan kaa'ataa tokko sana fudhatee achumaan gadi ba'e. Yeroon isaa immoo maal ture jedha? Halkan ture. Asirratti wanti baay'een ajaa'ibe gaaf Kiristoosii irraa gargar baanu kan nu eeggatu maalidha? Dukkana. Halkantu nu eeggata. Sababni isaa ifni biyya lafaa eenyudha? Kiristoosidha. Isa wajjin yeroo jiru ifa keessa deebinaa isatti adda baanaan kan nu eeggatu dukkana. Kan nu eeggatu halkan kan namni uumaa arguu hin dandeenye. Kun akkasuma waan barraa'e miti. Maal jedhe Phexros boqonnaa 6 keessatti sirraa gara eenyu deemnaa? Sirraa gara eenyu deemnaa? Si bira jira dubbiin jireenya qabu jedheen jechuudha. Kanaaf Kiristoositti akka adda hin baaneef of eeggannaa keenya godhachuun anaaf isiniif baay'ee barbaachisaa jechuudha. 31 irratti Yihuudaan erga gadi ba'ee booddee Yesuus egaa ilmi namaa ulfina argachuu isaati. Waaqayyos isaan ulfina argachuu isaati jedheen 32 irratti Waaqayyo isaan ulfina erga argate Waaqayyo immoo deebisee ulfina isaaf argachiisa. Dafees hin argachiisa jedha. Kana boqonnaa 12 keessatti ilaalleerra 12:28 keessatti sagalee isaa ol fudhatee yaa abba maqaa keetiif maal godhi jedheen ulfina kenni yeroo jedhuuni isinii dubbisa 12:28 irratti akkas jedhaayi 12:28 irratti yaa abbaa maqaa kee ulfees guddisis jedhe Kiristoos
Yemmuu sagaleen tokko waaqarraa dhufe raawwadhee ulfeessee guddiseera. Sichis nan ulfeessa nan guddisas. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. 17 irratti gadi fageenyaan laallaa ulfina sinaaf kennite maal godheera jedhe. Isaaniif kenneera. Akka nu tokko taane isaanis maal haa ta'aniif? Tokko haa ta'aniif. Kanaaf 32 irratti maal jedhaa? Waaqayyo isaan ulfina erga argate Waaqayyo immoo deebisee ulfina isaaf hin argachiisa. Dafees hin argachiisa jedha. Yaa ijoollee ko sichi yeroo gabaabaa duwwaadhaafan isin wajjin jira. Na barbaaduuf jirtu iddoon dhaqu dhufuu hin dandeessan jedhee Yihuudootatti akkuma hime isaanittis immoo isinittis ammoo amma nan himaa. Akka isin wal jaallattaniif abboomii haaraa isiniif nan kenna. An akkuma isin jaalladhe isin immoo akka wal jaallattaniif isin abboomeera. Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartuu koo taatan hin beeku jedha. Okay. Mallattoon bartuu ta'uu iddoo an bu'e na wajjin deemtu jechuudha. Namni bartuu koo ta'uu barbaadu jedha yeroo kanaan dura qoran. Jechaan jedhu sagalee koo maal haa godhu? Haa dhaga'u. Isa ka'an iddoo an dhaqe na wajjin maal ta'uu danda'u? Deemuu danda'u jedhaan yeroo Fariisota dubbatu. Ammas jaalalaan isiniif qabaadhe yoo walii qabaattan yoo dubbii kootti qabattanii jiraattan maal taatudha? Ana wajjin iddoo an dhaqu dhaqxudha. Yoo hin taane akkuma Fariisota iddoo an dhaqu hin dandeettanii jedhe. Dubbiima Fariisota dubbate isaanittis maal godhe? Dubbate jechuudha. Iddoo an dhaquu hin dandeettan. Ka dhaquu dandeettan yoo maal taataniidha? Yoo jaalala exactly yoo wal jaallattan yoo abboomii koo eegdan abboomii haaraa isiniif kennu kan. Abboomii haaraa ka jedhu baay'ee maal jenneerra Ermiyaas keessatti qoranneerra abboomii haaraa isiniif kenna yeroo jedhu seera koo keessatti barreessa jedheen. Garaa keessan keessatti. Amiin Qolaasiyaas keessatti immoo Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Kiristoos nu keessa jiraachuu qaba jechuudha. Amma Kiristoos nu keessa jiraachuudhaaf jaalala Waaqayyo jaalala jedha miti. Jaalalli Waaqayyo maalidhaan mul'ate? Tokkocha ilmasaa dabarsee nuu kennuudhaan. Ergaa Yohaannis 1:4-8-9. Yoo jaalala kana qabaanne eenyu nuuf keessaa qabna jechuudha? Kiristoos nuuf keessaa qabna. Mee ergaa Yohaannis iddoo tokko dhaqnee dubbifna. Ergaa Yohaannis 1:4-16. 4:16 nu jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerra. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabatee jiraatu Waaqayyoon keessa jiraata. Waaqayyo isa keessa jiraata jedha. Kanaaf jaalala qabaachuun eenyu nuuf keessa qabaachuudha? Kiristoosiin uf keessaa qabaachuudha jechuudha. Sababni isaa Waaqayyo kan nu keessa jiraatu yookaan abbaan karaa gooftaa Kiristoos nu keessa waan jiraatuuf jechuudha. Kanaaf abboomii kana yoo qabaattan iddoo an dhaquu dandeettanii jedha. Yommuu Simoon Phexros eessa dhaquuf jetta yaa gooftaa jedheen. Yesuus immoo iddoo an dhaquuf jedhu amma na duukaa dhufuu hin dandeessu. Booddee garuu na duukaa buutaa jedhee deebise. Raajii dubbate Kiristoos. Phexros garuu kana hubanne. Kana irratti Phexros gooftaa maaliif ammas duukaa bu'uu hin danda'u? Anoosiif jedhee lubbuu kee kennuuf jira jedheen. Yesuus immoo deebisee maal akkas anaaf jettee lubbuu kee kennitaa? Dhuguma dhugaan sitti himaa. Indaaqqoon utuu hin iyyiin si'a 3 naganta jedhe. Indaaqqoon utuu hin iyyiin si'a 3 naganta jedhe. Uduma shaakala kana isaaf kennaaru Phexros yeroo Kiristoos kana jedhu uf deebi'ee maal gochuu ture? Uf laalutu irra ture. Kanaan duras uf eeggannaa addaa kennaafii ture jechuudha. Odoo lukkuun hin iyyiin si'a 3 na waakkata jedheen. Baay'ee isa Phexros isa Yihuudaatiin garaagarummaan qabu kun. Yihuudaadhaan illee maal jedheen? Inni dabarsee na gurguru isa jedheen miti. Isa nafaan kaa'u jedheen. Phexrosin immoo ifumaan ifatti ati immoo si'a 3 maal na goota jedheen? Na waakkata jedheen. Na ganta jedheen. Isaan lakkifuu uf eeggannaa wal fakkaatutu kenname. Dhumarratti garuu qalbii jijjiirrannaan isaan lamaan carraa isaanii maal godhe? Gargar baase jechuudha. Kanaaf otoo wajjin jiru Kiristoosii wajjin. Odooma isa wajjin nyaannee dhunnu warroota oduu isa hubatiin hafu akka hin taane Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf ergaa baay'ee as keessatti ilaallee kanarratti tariitii akka ittiin jiraan dhugaa kana qabannee namoota biraatiif illee Kiristoosiin duukaa akka buunu isa dhugaa eenyummaa Kiristoosiin adda baafnee akka hubannu akkuma inni nuuf jedhee gad of diqqeesse nullee obboloota keenyaaf jennee gad of diqqeessuu akka dandeenyu miila walii keenyaa dhiquu akka dandeenyu
yaada seexanaatiin qabamuu duun taane yaada Kiristoosiitiin akka qabamu. Hafuura seexanaatiin duun taane hafuura Kiristoosiitiin akka qabamu. Seexanni nu keessa galuu duun taane Kiristoos nu keessa akka jiraatu dhugaatti isa duukaa akka bu'u Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.